Obbo Lammaa Magarsaa eessa jiru jettee yaadda? Obbo Lammaa Magarsaa Finfinnee jiru jedhee yaada. Ani garuu biyya alaas ba'anii Obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan turan amma eessa jiru jettee yaadda? Yeroo dhiyoo dura gara Awurooppaa kana deemee barumsaaf deemee jira. Hayyee akkam jirtu jaallattootaa fi jaallattoonni Boonitiiwuf har'a kan argamnu magaalaa Bishooftuu keessa deemnee akkuma dheengadda isinitti interviyuu afgaaffii babbareedaan isin hojjechuu dhufe amma bakka itti argamu mana Cororsaatti argama. Mana Cororsaa aadaa Oromoo keessatti argama. Yoo magaalaa Bishooftuu dhuftan as dhuftanii akka fayyadamtan isinitti hima. Gaaffii kokkofalchiisaan hawaasa keessa deemee hawaasa gaafadha. Amma xumuraatti turtii gaarii. Maal nyaattu isin ajaju? Asii waan nyaattan qabdu? Ese jedhaa rakkina hin qabu. Guddaa galatooma amma xumura viidiyoo kanaatti turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenyaa mana Cororsaa dhufneetii jira. Mana Cororsaa keessa torra kan arganneetiin jira. Eenyurraa jalqabu? Sarraa moo sarraa jalqabu? Isarraa jalqabu? Hangafarraa eegallu. Bakka isa erga jedhaniiti sirraan jalqaba? Hangafarraa eegallu. Sirraan jalqaba. Ayyee gaaffiin koo inni jalqaba. Obbo Lammaa Magarsaa amma eessa jiru jettee yaadda? Eessa jiru. Finfinnee ala akka jiran odeeffannoon tokko tokko hin jiraata. Finfinnee ala jiru deema yaada. Finfinnee ala jechuun eessa? Jechuun biyya Itoophiyaa jedhamu ala jira jedhee yaada. Ayyee guddaa galatoomi. Haa ta'u eessa jiru jettee? Ani isaan kun hagammaatti Itoophiyaa keessa akka isaan jirre Finfinnee ala akka jiran information qaba. Garuu qabatamaatti bakka isaan jiran barachuu hin dandeenye. Jiraniif eessa akka isaan jiran yaada jechuun barbaade. Beektu jechuudha bakka isaan jiran. Hin beeku. Namoonni baay'een barumsaaf deeman biyya alaa jiru maal jira? Kana namatti? Sun dhugaa ta'uu danda'a. Garuu wanti qabatamaa hin jiru. Ayyee guddaa galatoomaa gaaffiin kun biraan gara keetti hin deebi'a. Gootichi Oromoo Galiiloo Galiilee jedhamu dhalataa Oromoo godina eessaati? Dhiifama wajjin Galiiloo Galiilee jedhee Oromoon hin jiru. Jechuun maqaan isaa maqaa nama Booranaati baay'isee. Galiiloo Galiilee mucaa Booranaa akka jechuun nama Booranaa yaada maal jettee yaadda? Lakki ani akkan xiqqoo baradheesi amma kutaa shan wayii tokko baradheera barumsaa. Kanaaf amma sanatti waan hin dhaga'ee fi kan hin dubbiserraa akka inni lammii biyya Oromoo hin taane ittiin fudhadha. Akkasittiin beekas. Isinoo? Galiiloo Galiilee? Mucaa godina Oromiyaa godina eessaati? Galiiloo Galiilee almost Itoophiyaa akka hin taane information qaba. Itoophiyaa miti jechuudha. Itoophiyaa miti yaadasi akkas natti fakkaata. Gaaffiin kun kan biraan durba tokko durba kan jechisiisu maalidha? Mataa ishee yoo dha'atte qamisii yoo diratte fi kan kana fakkaatu. Surree yoo uffattee maal yoo uffatte durban jedhamtu? Dhiira natti fakkaatu dubartoonni surree uffatan. Dhiiras natti fakkaatu. Dhiira natti fakkaatu. Malee ulaagaan ati ittiin durba tokko durba jechisiisu isa kana? Egaa kan mul'atu isa kana isa mul'anne immoo rabbiif dhiisna. Isinoo? Durba tokko maal kan nu godhatte gaaffii keessatti? Durba tokko ulaagaan durba jechisiisu ulaagaa akkamidha jettee yaadda? Akka aadaa Oromootti durbi tokko durba kan isheen jedhamtu tokko safuu ishee yoo eeggatte uffannaa ishee deemsa ishee dur akka aadaa nuyi keessa guddannetti durba kan jedhamtu tarkaanfiilee baay'een tarkaanfattu. Suuta deemti, suuta ejjetti, suuta hojjetti sana sanaan. Haa ta'u? Durbi tokko durba kan ishee jechisiisu dhiirarraa adda ta'uu isheeti. Dubbannaadhaan deemsaan wantoota tokko tokkoon dhiirarraa adda ta'uu isheetu durba ishee jechisiisa. Kana itti yaadda. Ayyee gaaffii na wajjin gochuu keessaniif guddaa galatooma. Maal dhugaartu? Birzii haa ta'u birzii dhugaa jiru akka dhuddanitti guddaa galatooma gaaffii waan wajjin gootaniif. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Maqaa keessan dura ol barreessa booddee maqaan kee? Boontuu. Haa ta'u? Maariyaa. Sagalee keessan. Maqaa lama qabaa tokko badhaasa tokko Maatiyoos jedhama. Ani Dhaabaan jedhama. Hayyee dhaggeeffattoota keenya Dhaabaa Maatiyoos Boontuu fi ijjiin qophii afgaaffii isinii godha. Eewurraa jalqabu? Ishirraa jalqabu? Hayyee sarraan jalqaba. Obbo Lammaa Magarsaa eessa jiru jettee yaadda?
obbo Lammaa Magarsaas Finfinnee jiru jedhee yaada. Ani garuu biyya alaas ba'aniiru jedhee yaada. Bakki isaan beekamu ammaaf. Amma eessa jiru jettee yaadda garuu biyya alaas hin jedhu? Biyya alaas hin jedhu garuu Finfinnees hin jedhu bakki isaan biramne. Baruun barbaaddaa jechuudha? Baruun nan barbaada garuu obbo Lammaa odoon argeeyyuu baay'een jaaladha. Baruus nan barbaada beeku. Ayyee ati obbo Lammaa Magarsaa eessa jiru jettee yaadda? Obbo Lammaa Magarsaa yoo akka yaaddotellee biyya Oromiyaa keessa nu yaada. So garuu al tokko odeeffannoon biyya alaa jiru ni jedhama. Amma dhugaate immoo hin beekne. Isaan yoo atoo as keera ta'e nu fayyadu turanii baay'ee achitti nu fayyadu rakkinni hin jiru. Akkasuma. Atoo eessa jiru jettee yaadda? Biyya alaa jiru deema yaada. Maal hojjetu? Anu maal hojjetan maan beeku? Hin beektu ati isaaniin? Beeka maal hin beeku? Hojiin isaanii maal ture? Maalidha? Atoo eessa jiru jettee yaadda? As keessa jiruu fi biyya alaa jiru isaanii maan beeku? Hin beektu jechuudha immoo. Ayyee gaaffiin kun lammaffaan sirraan jalqaba. Faarfannaa Galaanaa Gaaromsaa keessaa tokko nu jedhi. Ani Galaanaa Gaaromsaa faarfannaa sirba malee faarfannaa hin qabu. Hin sirbaa'e? Hin sirbaa'e. Sirba isaa kan beektu qabda? Sirba isaa keessaa garuu jira ammaaf hin yaaddadhu garuu nan beeka. Mee kan beektu tokko nu jedhime? Ammaaf hin yaaddadhu. Garuu akka inni sirbu beektu? Hin sirbaadha. Baay'ee sirba afaan Oromoo qaba. Ammaaf immoo hin yaaddadhu. Ayyee magaalaan kun Bishooftuu moo Bishooftuudha? Magaalaan kun magaalaa Bishooftuu jedhama. Bishooftuu? Bishooftuu. Ina amantaa? Akkasuma. Ayyee atoo Bishooftuu moo Bishooftuudha? Bishooftuu. Bishooftuu. Biidha jechuudha kan. Miti? Buu moo biinsa ka'uudha? Bii. Buu. Atoo? Bishooftuu. Bishooftuu. Atoo? Bishooftuu. Bishooftuu. Isti Bishooftuu? Bishooftuu. Ayyee guddaa galatuma. Gaaffiin kun ni bira. Gootichi Oromoo Galiiliyoo Galiilee jedhamu dhalataa Oromoo godina eessaati? Sirraan si kaa'u. Godina eessaati jettee yaadda? Shawwaa kanatti fakkaata. Godina Shawwaa? Shawwaa. Maaliin beekama gootichi Oromoo Galiiliyoo Galiilee hojii isaa keessa? Hojiin isaa qabsaa'aa Oromooti waan kan biraa hin beeku. Atoo? Ani gara Wallaggaa kana Wallagga natti fakkaata akka yaadutti. Hojiin isaa qabsaa'aadhuma? Qabsaa'aa miti. Galiiliyoo Galiilee makiinaa maxxansi moo waan akkasii waan akkasii. Atoo? Ana nama akka jedhamu hin beeku. Nama akka jedhamu hin beeku. Oromoon nama akka jedhamu hin qabu? Qaba garuu hin beekuuni. Atoo? Qaba. Eessadha godina eessaa? Godina lixa. Lixa? Lixatti dhalatee Galiiliyoo Galiilee? Ayyee guddaa siinis gaafachuu sirraa jalqaba. Durba tokko durba kan jechisiisu ulaagaa kam yoo guutteedha? Durba tokko ulaagaa durbummaa kan jechisiisu waan durba kan jechisiisu nama kan biraa yoo bira hin geenye turte yoo ta'e durbummaa yoo qabdu yoo ta'e durbaa jedhamti. Ulaagaan ishee kanatti? Ulaagaan ishee jalqabaa kanumaadha. Lammaffaa immoo nama kan biraatti heerumtee yoo hin jiraanne isheen durbaa jechuudha. Atoo yaada akkamii qabda? Anallee durbi tokko durba kan jedhamtu jechuudha. Osoo nama biraatti kan hin heerumin nama dhiira tokko bira odoo hin gahin durba kan jedhamtu. Dhiira kamillee kan hin argine jechuudha. Dhiira kamillee kan hin argine? Ijuma ammoo? Ijaan odoo hin taane faana hin ramne yookaan immoo. Ayyee atoo maal jettee yaadda? Ati immoo dhiira tokko dhiira kan jechisiisu dhiirri kun dhiira kan jechisiisu maaliin jime? Kan hin fuudhin jechuudha. Innis moo? Kan hin fuudhne kan dhiirri hin fuudhne dhiira miti moo? Jechuun dhiirri hin fuudhin kan hin fuudhne ittimni erga fuudhe dhiira miti jechuudha. Kan durba bira hin gahin. Akkam isa booda durba ta'amu akkam? Ani beeku abee. Atoo maal jettee yaaddame? Dhiirri tokko kan jedhamu shamarree tokko bira kan hin gahin jiru kan hin geenye jedhama. Kan gaa'ila yookiis gaa'ilan dhaabbatiin jedhama. Yoo gaa'ila dhaabbate dhiira hin jedhamu? Yoo gaa'ila dhaabbate booda dhiira hin jedhamu? Hin jedhama. Maaf akka iddare? Haa jedhamu iyyuu malee kan dhiira jechisiisu kan dhalatee maa shamarree tokko bira hin geenye jedhama. Dhalatee shamarree tokko bira hin geenye. Ayyee gaaffii isa xumuraa tokko ni si gaafadha. Ijoolleen dhiiraa baay'inaan maaliif daallee shamarran ilaalu? Daallee? Daallee jechuun? Daallee jechuun si'anaa maal jedhu? Boroo. Maaliif ilaalu? Maaf mee ijoolleen dhiiraa baay'een akkas gaggalagalanii maaliif ilaalu jettee yaadda? Maaltu ta'e? Anaan kun illee naafa miti.
Ana akkasitti nama akka shamarree ilaalee hin beeku. Nama biraa immoo nagartaami? Yoo ilaales maal akka ilaalee hin beeku. Maaliif ilaalatte? Maaliif jettee immoo yaaddame? Yoo ta'e yoo ma jaallatte dhee yaala qaba nama biraa yaadu qabu. Haa ta'u? Allee kana hin barre hin beekus. Waama ijoolleen dhiiraa gaggalaganii durba laanii hin beektu jechuudha. Hin beeku ani. Hayyee guddaa galatooma. Hayyee gaaffiin kun tokko immoo gootichi Oromoo Galiiliyoo Galiilee jedhamu dhalataa godina eessaati? Galiiloo Galiilee seenaa keessatti akkan beekutti dhalataa Oromoo natti fakkaatu. Akkan istiriirraa yookaan seenaarraa hubadhutti garuu dhalataa Itoophiyaa miti. Galiiliyoo Galiiloo nama Booranaati. Maqaan isaa nama Booranaati. Mucaa Booranaati garuu godina eessaatti dhalateedha malee eessatti guddate godina Booranaati dheesitti meera garuu maqaan isaa akkoo Galiiloo Galiilee Oromoodha. Maqaa isaarraa akka uummatutti Oromoo haa ta'u malee akka yaadutti yookaas immoo akka inni hubadhetti seenaa keessattis akka nageetti Oromoo ta'uusaa fi bakka Oromiyaa keessatti dhalachuusaa anaaf gaaffiidha. Hayyee yemamaa ta'uu keef guddaa galatoomi. Gaaffiin koo jalqabaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan turan amma eessa jiru jettee yaadda? Yeroo dhiyoo dura gara Awurooppaa kana deemee barumsaaf deemee jechuudha keenyarra. Yeroo dhiyoo booda garuu lubbuun jiraachuuf dhiisuusaa beekuu hin dandeenye. Kanaafuu qaama kana ilaallatu otoo namicha isa erge sana deebistanii gaafattanii natti tola. Nuti namicha kana baay'ee barbaannee eegnee sararratti isa argachuu hin dandeenye waan ta'eef qaama biyya Awurooppaatti isa erge isa barsiise sana amma garamitti dabarsitan jettanii otoo nu gaafattanii baay'ee natti tola. Baay'ee arguuf baay'ee hawwitaniitu. Baay'ee bakka nama garaa guutuu isa jaalannu ture amma garuu fuula keenya duraa dhabuufi unkaan nameenyaa isaa miti suura isaallee dhabaa jirra. Ayyee. Itti sin himna asumaan obbo Lammaa Magarsaa miidiyaatti ba'aa asin jira nuun jedha. Gaaffiin kun biraan abbaan Oromoo eenyudha? Abbaan Oromoo Oromoodha. Yaali. Abbaan Oromoo uummata Oromooti. Abbaan Oromoo uummata Oromooti? Ayyee. Faarfannaa Galaanaa Gaaromsaa keessaa tokko naa jedhi. Faarfannaa moo sirba namichi kun faarfataa natti hin fakkaatu sirbadha yoo ta'e iyyuu ati yaadoo lolloo kan jedhu tokko baay'ee jaalladha sirba isaa keessaa. Sirba moo faarfannaa? Akkuma jennutti faarfannaa nuuf haa ta'u ishee. Nu jechuun dandeessaa ati yaadoo lolloo sana? Sooruma lama nu jedhime. Sagaleen koo isiniif hin ta'u. Rakkinaan qabu. Ati yaada lolloo. Ati yaada lolloo. Ati yaada lolloo. Ayyee guddaa galatoomi. Ati yaada lolloo. Tuullaa badde kan jiru sani. Durbi tokko durba kan jechisiisu akka keetti durba tokko durba kan jechisiisu maal yoo qabaatteedha? Maal ulaagaa kam yoo guutteedha? Ulaagaa dubarri tokko guuttee argamte guuttee argamuu ishii dubara jechisiisa fakkeenyaaf dubarri tokko akka aadaa Oromoottis ta'ee akka kamittuu safuu kan qabdu aadaa Oromoo kan hordoftu fi sirna dubartiin ittiin beekamtu yoo qabaatte qofa kan dubarri. Sirnichi maalidha? Sirna jechuun aadaa dabsuu dhabuudhaan fakkeenyaaf surree uffachuu dhiisuun aadaa dubartiin turree yeroo dhiyoo keessa waan dhufeef dubara kan jechisus akkuma ishiidha aadaan ishiidha kenname sun gurdii yookaan qoloo uffattee osoo irra deemte baay'ee ija dhiiraaf durattis ija kamiif duratti fudhatama waan qabduuf osoo kana gootee irra bareedaadha. Dubartii jedhamtee waamamuudhaaf jechuudha. Ayyee. Biyyi kun bakkee duriitti yookaan immoo nageenya ishii duriitti deebitee jiraachuudhaaf waraanni otoo dhaabatee natti tola. Tokkoffaa irratti mootummaan qaama walii waraanaa jiru kana faana walii galtee uumee gara nageenyaatti konfiraansii nageenyaa uumee gaatti deebisee diinagdeedhaan illee biyyi keenya gara nageenyaatti otoo deebitee jalqaba irratti waraanni osoo dhaabatee natti tola. Biyyi keenya amma sadarkaa ishiin irra jirtutti waraanaan baay'ee fagaattee waan jirtuuf yookaas immoo waraana keessatti kuftee waan jirtuuf uummanni keenyas waraanaan miidhamaa waan jiruuf kun qaamni ilaallatu osoo konfiraansii nageenyaa uumee qaama wal lolaa jiru kana qaama wal waraanaa jiru kana tokkummaadhaan walitti fidee yaada. Guddaa galatoomii. Egaa biyya keenyaaf nageenyi barbaachisaa. Adaraa Waaqayyoo nageenya uumaa isiniin jedhaa guddaa galatoomi. Galatoomi tillee. Ayyee.